Hashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoolee guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee irraa odeeffannoo jalqabaatiin Zinnaash haati manaa Abiyyi Ahmad jechuudha ijoollee ishee guurrattee xayyaara biyya Arabaatiin akka biyya baate odeeffannooleen keessaa nurra qaban ni mirkaneessu ni baqatte moo ni imaltee hajuu hanga ammaatiin qulqulleeffannee ammoo odeeffannoon guyyaa dhufe akka jirutti Zinnaash xiyyaara biyya Arabaatiin baatee achirraan biyya Arabaarraan gara Israa'el akka deemteedha odeeffannoon kan mirkaneessu. Mee kana gara fuulduraatti akkuma odeeffannoo dabalataa qabanneen kan isin hin geenyu ta'a. Odeeffannoon itti aanu Abiyyi Ahmad akkuma biyya gurgurachaa turetti akkuma kaa'inummaa isaatiin beekamutti akkuma gantummaa isaatiin beekamutti qabeenya biyyattiin qabdu lama gurguddaa Tarkiidhaaf dabarsee harka kan nu deemu akka kan nu deemu odeeffannooleen achirraan argaman ni mirkaneessu. Odeeffannoon kun odeeffannoo keessa nu dhaqqabeedha. Maaliif namoonni baay'een reefuu gara Facebook irratti koomentii irratti wanni isaan barreessan dheengadda Tarkiin waliigalteen goonee hin turreeyi. Waliigaltee hin goone ni diddeen jennee hajuu namni gaafachaa ture dhugaadha sirriidha garuu manguddummaadhaan itti ergatee erga kadhatee booda qabeenya kaampaaniilee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan hooggantu Itoophiyaan bulchitu siifiin gallakkisaa erga jee kadhatee booda jenna waliigalteen kun kan ta'edha. Jeetti waraanaa gara 12 moo kana siifiin kannaa jetteen isin walii waadaa walii seenan jedhamaa jira. Kana gaamee gara fuulduraatti hordofnee kan isin hin geenyu ta'a. Amma wanti qabatamaan kan jiru Abiyyi teeleedhaa fi daandii qilleensa xiyyaara Itoophiyaa dabarsee akka Turkiif kan nu deemu odeeffannoon kan jirudha. Kana gaammanni gurra lamaan qabatee jeeyoo ofirraan dhaabne kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi biyyattiin kan daandii qilleensa Itoophiyaatii fi teelee dhabuu deemtu jechuudha. Kun gantummaa hangana hin jaamne birmadummaa biyyaatan isaan duraan eeyyisiifna jaan isaan ofii akka cabsaa jiran gaammanni. Uummanni hubatee uummanni tokkummaadhaan akka dura dhaabbatu gaasumaan dhaamsa uummataan keenya. Odeeffannoon itti aanu biltiqinaan uummata leenjii deettee gara waraanaa dirree waraanaatti sinoomnaa leenjii deettee uummata bifa safuu hin eegganneen uummata lafarra ciciibsitee jechuudha. Bifa safuu aadaa uummataallee safuu uummataallee hin eegganneen suuraan kan ba'aa jirudha. Sanuu suuraa kana ofii baasanii maxxansaa jiranii waan si ajaa'ibu. Addunyaan nutti hinaaftee kun nuti leenjii jirraa biyya keenya eeggachuu fi hajuu suuraan ammoo baay'ee nama qaanyisa waan silaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti ba'uu miti kuni. Haa ta'u immoo kun uummata daraaranii uummata fedhii malee achi guuranii uummata hiraarsanii uummata manaa baqachiisaa akka jiran odeeffannooleen achirraan argamanii mirkaneessu. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti magaalaalee kaawwataa fi magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti uummanni akka hiraaree jiru jechuudha. Uummanni akkuma manaa bulaan jirre maaliif dargaggoota hundanii guuranii shamarran taneerumin hundanii guuranii leenjiidha jaanii jechuudha. Kan fedhiin ala jechuun dirqamaan dhufee waraannis marsee si fuudha. Kun uummata irraa hatattamaan dhaabbachuu qaba. Arraas kalees dheengataas dabarsaa ture. Uummanni kana callisee ilaaluun qabu. Tokkummaan dura ofirraa dhaabbachuu qaba. Diduu qaba. Lubbuu abbaan inni namni si eegu hin jiru. Deemtee lola sin ilaalan irra duurra diddee mana kee keessa yoo duute irra fudhatama qabda. Maaliif yeroo san nama biraatiif illee fakkeenya taata. Roorroo daangaa sitti dabartee bakka ati hin barbaanne si geessu deemtu sanillee ofirraa diddee jirta jechuudha. Asumaayyoo dubbiin kan isin jabaatu taate gara waraana bilisummaa Oromootti makamuunis furmaata guddaadha jechuudha. Kanaaf odeeffannoon itti aanu magaalaalee akka Harargee Bahaa keessatti magaalaalee hunda keessatti uummanni akka hiraarfamaa jiru jechuudha. Uummata halkan doorsisanii hiraarsanii gara dirree waraanaa akka oofaa jiran odeeffannooleen achirraan argamanii mirkaneessu. Hungaa uummata irraa hatattamaan dhaabbachuu qaba. Maaliif uummanni keenya waan uummanni hin feene uummata irratti fe'amuu hin qabu. Abiyyi duraanis bara Iltiraa fi Itoophiyaa wal'aa turte isuma lubbuu namaatiin nagadaa ture. Ammas Itoophiyaa lamaan wal dho'isu gaamma hunnuu waan addaati. Itoophiyaa lamaan wal dho'isu jecha ammas lubbuu namaa haal leenjii dhejee namoota leenjii hin qabne namoota gurguddaa namoota hawwan gurguddaa manguddoo hunda guuree mooraa leenjiitti naqee akkaataa inni itti leenji'uu hawaa nama ajaa'ibudha. Kun uummata irraa saffisaan dhaabbachuu qaba. Kana uummanni tokkummaadhaan dura dhaabbachuu qaba. Miidiyaaleen keenya asirratti miidiyaaleen keenya akkuma duraanis hojjechaa jirtanitti ammas daran jechuudha. Uummata kanarraa akka wanni kun dhaabbatu gara hundaan dhiibbaa barbaachisu godhuu qabna. Dulli Tiwiitarii qophaa'uu qaba. Maaliif bifa kana mee suuraa kana mee ilaala. Mee bifa kanaan namni leenji'a. Haala kanaan nama jechuun dirqamaan guuranii lukkosamitti ol qabaayanii akka waan harree gangalattee kaatu fakkaatan beekta. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Jechoota illee ittiin ibsan beektaa wayi nama hin qabnu jechoota illee ittiin ibsuun nama dhiba kana. Kanaafuu uummanni tokkummaadhaan yoo dura firaan dhaabbanne rakkinni kanumaas deebi'utu hammaachaa deema. Tokkummaadhaan wanni kun nu gahee nilleen jinuu wanni kun nu laallatu yoo hin jenne mee ilaalame ijoollee daa'imaa hundala.
Kanaafuu uummanni keenya waan kana tokkummaadhaan fira dura dhaabbachuu qaba. Tokkummaadhaan yoo dura dhaabbattee wanni ati hin dandeenye hin jirtu. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti ijoolleen Deengaddaa Wallaggaa Yuunivarsiitiitti yeroo afaan Amaaraan hin barbaachisu jaansan bara tokkummaan dura dhaabbatan bara tokkummaan itti iyyanitti goonii afaan Amaariffaan hin barbaachisu hammaa duraatu dogoggoratti nurra qaraamaa ture saniifuu hin barbaachisu afaan Oromoo malee jaanii Ingiliffaadhaan xiqqoo akkasitti ergaan sun dabreedha. Kanaafuu uummanni tokkummaadhaan yoo falmatee wanni hin danda'amne hin jirtu. Wanni hundi ni danda'amti waan hin danda'amne rabbiin numaan uumne. Kanaafuu uummanni keenya tokkummaadhaan sirna kana firraa kaasuudhaaf wanni inni jiru hundi faallaa isaa dhaabbachuudhaan tokkummaadhaan sirna kana akka firraa kaasnu asumaan dhaamsa uummataaf dabarsina. Odeeffannooleen guyyaa har'aa qabanne kan hanga ammaa hordoftan kana hordoftoota keenya waan hordoftaniif galatoomaa odeeffannoolee biraa qabannee hanga dhiyaannu nagayaan nu tura.